Qilintoo keessatti itti yaadanii hojjetan sana dhoksuuf miidiyaa ofii isaanii irratti ba'anii kan isaan nutti himuu yaalaa jirani carraa hamaatu isaan mudate hidhamtoota kanaa kan jedhudha. And it's very unfortunate that such incident had to happen. Of course, the government feels that such tragic days should not have happened, but it was quite unfortunate. Like I said, there is every indication that some foul play was involved. Do you think, I mean, if there is some foul play involved here, do you think this is going to happen again? Another foul play is going to happen somewhere else? Well, you cannot always rule out the possibility of things happening. Hojii isaan itti jiran badii isaan hoggayyuu sobaan haguuganii bira darbuu barbaadan kun haala ta'e tokko keessatti humna isaanii ol ta'uu mala. Addunyaanis irratti ka'uu malti. Soba isaanii yakka isaanii kana irratti dammaquu malti. Biyyooti kaleessa isaaniif ergoo ta'anii utubanii har'aan isaan gaan abdiirraa dhabuu jalqabuu malu ta'a. Sun ammoo isaaniif kufaatii guddaadha. Isaanis kana beeku. Fakkeenyaaf mudannoo Biraazil booda Fayyisaa Leellisaa akka Riyoo irratti gocha waggoottan 25 darban hunda hija addunyaatti fideen as biyyi yakka mootummaa Itoophiyaa wallaalti tokkollee jirtin se'u. Kanarra aanuuf ammoo tooftaa tokkoon as ba'uu danda'uu qabu hoogganooti TPLF kun. Sunis nuti biyyattii keessatti saba xiqqoo murna bicuu dhibbantaa ja'a qofa waan taaneef ummati kun nurratti duuluu malaa duguggaan sanyii Ruwaandaa keessatti yookaan Naazii Jarman keessatti warra Yihuudotaa irratti raawwate sun as Itoophiyaa keessatti raawwachuu malaa jechuun dursanii hawaasa addunyaas ta'e uummata isaanii rifaasisuu qabu. Kanaaf kan Siyuum Masfiin tibba kana yaada kanaan gadi ba'aniif. ይሄ ወዴት ያመራል ነው? እኔ ነገር ማያያዝ ፈልጋለሁ። በዓለም ደረጃ ሆሎኮስት የሚባለው አይሁዶችን ወይ ይሁዲዎችን በናዚ ጀርመኒ 6 ሚሊዮን ህዝብ ያለቀበት ሆሎኮስት ተብሎ የምናውቀው ነው። አንቲሴሚቲዝም ወይም ይሁዲዎችን በሃይማኖትና በዘረኝነት እነሱን ለማጥላላት የተጀመረው እና ሂትለር ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ ናዚዝም ስልጣን ላይ ከወጣ ፋሺዝም ስልጣን ላይ በጣሊያንና በጀርመን ስልጣን ላይ ከወጡ በ30ዎቹ በ1930ዎቹ በፈረንጆች አቆጣጠር አይደለም ከዛ አይደለም ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ ብዙ ታሪክ አለው እሱን እንተውና በተለይ በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ በመላ አውሮፓ በይሁዲዎች የዘር ጥላቻ ላይ የተመሰረተ ብዙ ቅስቀሳ ተካሂዷል። በአውሮፓ በሙሉ በጣሊያን፣ በጀርመን፣ በእንግሊዝ፣ በፈረንሳይ በሙሉ ፈረንሳይ ጸረ ይሁዲዎች አንቲሴሚቲዝም ሊግ የሚል ሊግ ተመስርቶ ሲንቀሳቀሱበት የነበረ ነው። የግራ ክንፉ ይሁዲዎች የሀገራችንን ሀብት፣ የሀገራችንን ገንዘብ፣ የሀገራችንን ፋይናንስ ተቆጣጠሩ። እሱን ማስወጣት አለብን፣ መቀማት አለብን የሚል የግራ ኃይሉ። የቀኝ ኃይሉ ደግሞ እነዚህ የቆሸሸ ደም አላቸው፣ ዝርያቸው በዘረኝነት መውጣት አለባቸው ከፈረንሳይ የሚል ነው። የእኛን አንድነት አይፈልጉም፣ ዓለምን ሊገዙ ይፈልጋሉ የሚል ነው። በዛን ወቅት ጀርመን ከ2 ደርዘን በላይ የተበጣጠሰች የተለያዩ ግዛቶች ላይ ነው የነበረችው። በ1860ዎቹ አካባቢ ነው የጀርመን አንድነት እንቅስቃሴ ሲጀመር የነበረው። ያኔ ተንቀሳቃሾቹ የጀርመንን አንድነት አይፈልጉም። አይሁዶቹ ራሳቸው የሚቆጣጠሯት በሀብት ይዘዋት የሚሄዱ እነሱ ይፈልጋሉ። ዓለምን ለመግዛት ዶልተዋል። አንድነታችን እያደናቀሙ ስለሆነ እናስወጣቸው የሚል መለያ ልብስ ሳይቀር እንዲለብሱ ሕግ የወጣበት ነበር በአውሮፓ በሙሉ። አይሁድ መሆንህን ለማሳወቅ ቢጫ ባጅ እንድታደርግ ወይም ቢጫ እንድትለብስ በሕግ ወጥቶ ያ ሳይለብስ ከተገኘ ይገደላል። ያ ለብሶ ግን ሁሉም እየናቀው እንዲሄድ ነው።
ይሄ ነው እየተደረበ መጥቶ 6 ሚሊዮን አይሁዶች ብቻ አይደለም ያለቁበት። ሩሲያ ብቻ ከ20 ሚሊዮን ህዝብ በላይ አልቆባታል። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ያለቀው ህዝብ በማንም ጦርነት ጊዜ ታይቶ አያውቅም። ከዚህ ነው ታሪክ የሚማረው። ዘረኝነትን ለይቶ ለማጥፋት የሚታሰብ አይሁዶችም አልጠፉ፣ ግን ዓለም ግን ወደኋላ ለብዙ ትውልዶች ወደኋላ የመለሳት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንደዚህ አይነት ነው በጥላቻ በዘረኝነት የሚነሳ ቅስቀሳ። ትርጉሙ ይሄ ነው። ማንም ቆሞ ለመሄድ ማንም አሸናፊ ሆኖ ለመውጣት የሚችልበት እድል የለውም። አደገኛ ነው ብሎ ሁሉም ነው መታገል ያለበት። Gaazexeessitooti mootummaa sana leellisanii fi gosa sana keessaa ba'anis yeroo dheeraaf kan isaan afarsan isuma kanadha. Keessumaa gaaffii waa'ee eenyummaa saba walqaayitiin wal qabatee naannoo Amaaraa keessatti sochii saba tokko qofaa irratti fuulleffateetu adeemaa jira jechuun irra deddeebi'anii wal harkaa fuudhanii afarsaa turanii har'as sanatti jiru. በህጋዊነት ቢሮ ከፍተው ምን ብለው በሚንቀሳቀሱ የተቃዋሚ ኃይሎችና ከነዛ ጋር የተቀናጀ ነው እኔ ያለኝ መረጃ። ገንዘብም እንደሚገባ ከውጭ ገንዘብ እየገባ እንደሆነ ይህንን ሁኔታ ለማካሄድ TPLF maqaa kubbaaniyaa tokkicha effort jedhuun yoo qabeenya biyya sanaa hunda saamanii ofiirratti ajajan kan ofii godhatanii yoo aangoo humna waraanaa, aangoo siyaasaa, aangoo dinagdee biyyattii hunda to'atanii saboota biraa moggaatti baasanii biyya ofiirratti akka lammii lammataatti akka ilaalaman taasisan, yoo isa yaada isaaniitiin morme hidhan ajjeesan, ibiddaan guban, saba bicuu yookaan dhibbantaa ja'a keessaa akka ba'an hin yaadan. Har'a garuu yoo lubbuun dhuftee morma jalatti hudhamtee muka qaban dhaban duguuggaan sanyii nurratti raawwachuu malaa jechuun biyya lafaa yaaddessanii ammas umurii bittaa isaanii dheereffachuudha kan isaan barbaadan. Yoo gara xumuraatti dhufnu dhugumaan biyya Itoophiyaa keessatti har'a kan duguuggaa sanyii raawwachaatti jiru eenyu? Qabeenya saamuuf, ofii duroomuuf, aangoo of harkaa qabanii fi afaan qawweetti dhimma ba'uun akka waan sabni isaanii saba biraarra caalaa goota jabaa ta'eetti dhaadachuudhaan saba biraa gadi qabanii saba ofii qofa fayyaduudhaan abbaa biyyaa lafarraa buqqaasanii qeesaa irratti waardiyyaa abbaa qabeenyaa taasisuudhaan maqaa misoomaan mana namarratti diiganii daandii duratti maatii bittimsuudhaan borsabi akkasii yoo sitti dhufe deebisee si fixa si balleessaa jechuun godaannisa kaleessaa saba yaadachiisaa saba irratti kaasaa kan umurii bittaa isaa dheereffachaa jiru eenyu? Kan har'a namooti akkasiyyuu masfiinfaa haasaan kana waggaa 6 dura dhaabbata dhimma duguuggaa sanyii irratti hojjetu yookaan Genocide Watch jedhamuuf pirezidantii kan ta'an Grigory Stanton mootummaan aangoorra jiru kun badii dalageef akka uummati Tigree gatii hin baafneef ifatti gaafatanii turan. One of the big worries we have, and I say this with real sincerity, is because this is effectively a Tigrayan takeover of the whole country. Do you know who is going to eventually pay for this? The Tigrayans. Tigrayans will become hated in the country. I lived in Rwanda and in Burundi. I saw what happened when an elite basically took control of a country. In both those countries, the Tutsi elite basically ran the countries. And so they were very much resented by the Hutus. What was the result? Genocide. I am worried for not just for the ordinary people, you know, who are Oromo or Amharic or Ogaden or others. I'm worried for the Tigrayans. Tigrayans could become victims of genocide themselves if others turn against them
and try to, kill them. The name of our organization is Genocide Watch. We're very worried about these kinds of forces because they are natural human forces. You can see them develop. Imperialistonni fi koloneeffattoonni Awurooppaa uummata weerara isaanii dura dhaabbate yeroo fixan sababni isaan dhiyeessaa turan qaroomina isaan biraan ga'uuf jenneetu kan jedhu ture. Har'a maqaa dimokiraasii babal'isnaafni nagaa naannoo sanaa tiksinaa jechuudhaan Oromiyaa fi bakkoottan biraa keessatti kan uummata fixaa jiru eenyu? Har'a waggaa 25 booda Ihaadeg seenessa ofiif uume keessatti haxxeen qabame keessaa ba'uun waan itti cime fakkaata. Uummatis sichi kan seenessa kanaan gowwoomfamu hin fakkaatu. Deebiin kana ifa waan ta'eef daawwattootuma keenyaaf dhiisa. Kan daawwataa jirtan kun sona miidiyaati. Torban sagantaa biraan walitti deebina hanga torbaniittu torban gaarii. If boda deebi'ee isa diinni bituu